namni obboleettii qabdu, namni ilmoo qabu, namni obboleessa qabu viidiyoo kana biraan darbinaa. Adaanuu Maamuyyee jedhamti. Dhalattuu Shawaati. Kan jiraattu Beeruutiidha. Yeroo ammaa kana keessatti boqattee reeffi ishii mana yaalaa jira. Maatiin ishii reeffa ishee kana akka nuuf galchitanii jedhanii sagalee nuuf ta'a jechaa jiran. Sagalee kana dhaggeeffadhaatii walitti deebina. Qaddisti mucayyoon maqaan ishee Adaanuu Maamuyyee jedhamti. Paaspoortii kanaa paaspoortii ishee Adaanuu Maamuyyee jedhamti. Garuu wanti boqattee immoo Beerut keessaa Raamoon kan jedhamu amma reeffi kan jiru hospitaala Hadareedha kan jedhamu. Mucayyoon immoo dhalattuu biyya Shawaa Kibba Lixaati. Gandi ishee Buusaa Aanaa Daawudha. Naannoon ishee immoo Taajjab Goraa Saaqayyoo kan jedhamu akkasitiyya. Akkasitti nu jiraan dhaabbadhaa isin jedha. Bilis namni sagalee kana dhaggeeffattan hundumti keessanuu viidiyoo kana sheer duwiit gootanii imbaasii Beeruutii biraan geessanii reeffi ishee akka maatii isheetiif galu haa taasisnu. Hundumti keessanuu mucayyoo kana cinaa dhaabbadhaa. Bilis sheer waliif godhaa. Akkatti baanu beenna malee akkatti gallu hin beennu. Bakka jirrutti hunduma keenya wajjin Waaqayyoon nu wajjin haa ta'u, Rabbiin keessa isin wajjin haa ta'u. Dhugaa waan baay'ee nama gaddisiisu. Jireenya addunyaa tana gabaabdudha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtetti nageenyi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu jecha. Egaa kan warroonni chaanaala kiyyaaf haaraa taatan sabskraabii gochuudhaan jajjabeessaa isin jedha. Warra jajjabeessaa hartan galatoomaa ulfaadhaa isin jedha. Akkasuma laayikii illee nu gochuun dagatinaa isin jedha. Egaa obboloota koo akkuma viidiyoo dura argaa jirtan irratti obboleettiin keenya tokko Beerut keessatti kan boqatteedha jechuudha. Beerut keessatti sababa isheen boqatteef immoo sababa dhageessanii jirtanii sababa lolaatiin biyya kana keessatti biyya Beerut keessatti boqatteerti jechuudha. Dhugaa Rabbi jechuudha. Akkuma ana akkuma siinan dalagadhaadha lolee yookiin biyya ormaa keessatti kanan ta'amuti. Wanti ishee qunname immoo sababa lola yeroo darbee wannaa keessatti yaga ammaatu huma jira lolli Beerut keessatti jechuudha. Sababa saniin boqatte obboleettiin keenya tokko jechuudha. Akkuma dhaloota isheetis intala Shawaa akka taate maqaa ishees hundumaa dhageessanii jirtanii himtee jirti obboleettiin keenya tokko. Adaraa keessa warri mucayyoo kana beektanii adaraa keessa waliif sagalee haa taanu. Mucayyoo kanas biyya ormaa keessaa haa galchinu. Hundumti keenya yoo waliin mirmanne malee namni mirmatu tokko yoo hin jiru jechuudha. Nuti akkatti baanu beennaa akkatti gallu hin beennu jechuudha. Waaqayyuma hundumaa kan nu galchuu biyya ormaa keessaa illee jechuudha. Kanaafiyyuu immoo wal cinaa haa ejjennu sagalee waliif haa taanu isiniin jedha. Adaraa keessan immoo wanta akkanaa kanarraa of eeggadhaa. Biyya kana san dabarsanii jira yeroo baay'ee illee biyyoota sanii akka ijoolleen keenya galan jedhanii dabarsanii jiran. Ijoolleen achi keessa jirtanillee dhugaa Rabbii galaatii biyya biraa deemaa dhugaa yoo haalli isinii mijachuu baate yoo haalli isinii mijate biyya keessan keessatti hojjedha yoo haalli isinii mijanne immoo galaatii biyyoota biraa deemaa dhugaa Rabbii biyyi sun baay'ee lola cimaarra jirtan mallee jechuudha. Ijoolleen achi jirtan immoo Waaqayyoo sinaa eegu warra achi keessa jirtanii Rabbi sinaa eegu baay'ee ulfaataadha jireenyi biyyattii san keessa jiru jechuudha. Akkasuma immoo ijoollee keenya keessatti guddaamaa jiran baay'eedha achi keessa jechuudha. Ijoolleen amma haga ammaa sagalee isaanii dhokate meeqatu jira haga ammaa achi keessatti jechuudha. Kanaafiyyuu adaraa keessanii yoo of eeggadha. Adaraa immoo obboleettii keenya kan namni beektan sheerii walii godha. Akka namoota bira gahee namni obboleettii kana cinaa ejjettanii akka biyya galchinu hundumti keessanii sagalee walii haa taanu. Nuti gaafa ani yoo sagalee sii taate sagalee naa taata gaaf namni hundumtuuyyuu har'a waan irra hin ga'uuf miti. Wanti nurra ga'uu hin beekamu dhugaa guyyaa wayii nurra ga'uu danda'a waan ta'eef qaxaroo namaan qabu waan ta'eef. Kanaaf immoo waliif haa mirmannu obboloota koo isiniin jedha. Waaqayyoon immoo waan akkanaa namaa haa lagu. Adaraa aga danda'ametti of eeggannoo godhaa isiniin jedha. Waan hin jedhu baay'ee tokko garaa nama nyaata dhugaa nan dalagadha jettee har'a maatiin isheetis sodoo jiraashii eegu du'aan ishee yoo galu baay'ee tokko nama itti dhagahama jechuudha. Maaliif hin nyaannan tun nama nyaatti dhugaa gisee tokko yoo laaltee jettu hin nyaadhan tun nama nyaatti sani maaliif ishiinillee akkuma anaa akkuma siinan dalagadha jettee malee yookiin biyya ormaa keessatti kanan ta'amatiin hin nyaadhatu isheeti nyaattamte jechuudha biyya ormaa keessatti. Waaqayyoon namsee ishee amaaru. Lubbuu ishee mirga qulqullootaa nuuf haa boqachiisu baay'ee tokko garaa na nyaatti jechuudha. Inni akkasitti biyya ormaa keessatti boqatte jechuudha. Waaqayyoon lubbuu ishee mirga qulqullootaa nuuf haa boqachiisu akkasuma maatii isheetii fi firoottan isheetiif jajjabina haa kennu waan baay'ee nama gaddisiisu jechuudha. Obboloota koo achi jirtan hundi keessaniyyuu of eeggannaa godhaa hanga dandeenyatti biyya keessatti galuu yaalaa. Biyya ormaa biyyuma ormaatu waan hin godhu biyyuma keenya wayyaa ta'ullee biyyi sun
baay'ee adagaa baay'ee qabdi lola qabdi. Kanaafuu biyya keessatti galaatii karaa biraa jijjiirradhaa isiniin jedha obboloota achi keessa jirtanii Beerut keessa jirtanii isiniin jechuu jaaladha. Maaliif namni jechuun hin dalagannaadha wanti kana kan nama gossee hin jijjiiramnaadha kan wanta kana lubbuu kan dhibsiise ta'ullee haa ta'uti bakka yeroo biyya gaarii ta'etti biyya nageenya qabdutti dalagachuu wayya malee biyya nageenya hin qabne keessa teenye lubbuu keenya dhabuurra biyya nageenya qabdu deemne hojjetachuu nu wayya jechuudha. Lubbuun takka baate hin deebitu amma micoota lubbuun ishii baatee deebi'uu hin dandeessu jechuudha. Maatii ishii argachuu hin danda'u ishii fayyaa san argachuu hin danda'u jechuudha. Innaa kanaafiyyuu obboleewwan kiyya of eeggannoo godhaa aga danda'ametti biyya san keessaa galaati biyyoota biraa biyya nagaa qabdu fakkeenyaaf kan akka Saawudii kunniin Saawudiin kunillee nagaa qabaa Dubaayillee nagaa qabdi biyyoota nagaa Kuweetillee bareedudha wantoota warroota akkasiisan deemaa jechuudha. Ani Joordoonillee deemaa siin jedhu ani akkuma siin jedhu illee viidiyoo jedhin Joordoonumaa fi Beeruutan jibba biyya keessaa maaliif deemellee beeku garuu ijoolluma teenya ishiitu fixaadha. Nama achiitu ijoollee teenya illee fixa ijoollee teenya adagaa hedduu irraan geessaa jira biyyattiin Joordoonii fi Yeemanillee anillee bareedudha garuu Baarinillee shaggeedha ishii homaan dhageenye garuu kan akka wannaa hin jiru kan akka Joordoonii fi Labnaan Beerut jechuudha. Isaan hin jiru kan akka ijoollee keenya goddaa isaantu goddaa jira biyya keenya ijoollee keenya fixaa jira lafarraa jechuudha. Kanaaf biyya kanneen isati biyyoota akka Saawudii kanneen deema. Saawudiin dhugaa dubbachuu fi wookiin waan keessa jiru fan beeka sirriitti beeka waan keessa jiruuf nan beeka waan ta'eef Saawudiin nama dhugaa rabbi dubbachuudhaaf ati gaarii taanaan dhugaa rabbi baay'ee gaarii dhabqa. Amaluma qabaadhu amalli kee baay'ee bareeda taanaan akkasitti sin tuqa maaliif mootummaan asiis namni nama ajjeesin ajjeefama waan ta'eef lola kanallee baay'ee hin qabdu shin lola kanneen illee akka biyyoota biraa kana hin qabdu jechuudha. Xiqqooshuu yoomaan jettu biyyoota biraatirra hin jijjiirti hojiin illee dhugaa dubbattuu fi akka hojii biraa yookaan hin beeku mana yoo ta'uu danda'a bakka wannaa mate jechuudha. Dhugaa namni asii immoo takkitti si jaalannaa si jibbuun beekan bakka baay'ee gaarii nama nasi anaaf garuu gaariidha maaliif hangam bakka arge kanatti namuma biyya bakkuma zargiillee yoo naqe dhugaa dubbachuuf nama asii kana namuma nyaara natti gurur argeen beeku dubartoonni nyaara natti gurur argeen beeku bakka ni badeedhaan jedhu dhugaa rabbi baay'ee tokko bakka na eebbisu dhugaa rabbi nan beenne illee mana eebbisa dubartoonni agartee kan nan beennes na eebbisa maal akka ta'e hin beeku bakka maaliif bakka ani akkuma nama siyaasa ofiriidha nan kolfaa akkasin jedha bakka ofirraa fataadheetu nan bakka beektaa isaatis akkas hin qolleffadhu bakka irraa itti dhaadhee buna fa'aa buusaa fi wajjin taphadhaa ijoollee isaanii wajjin taphadhaa bakka kanumaaf ta'e illee ani hin beeku malee ani waan garuu ani sarraatanyumaa miti dhugaa dubbachuuf jechuudha bakka fataa jedhe ijoollee wajjin bakka dubartoota wajjin waliin galaleedha namaa illee bakka walii galtees nan qaba dafee beektani akkumani wannaa kana namni tokko beektani wanta sin namaan jedhu gaafaati afaan keetiin muddamtu waa dubbachuun muddamtu waa bakka lablaabaa wayii waanuma bakka naamusa hin qabne waan kabajaa hin qabne sitti fakkaata garuu namni haasa'ee fi miti hin dubbannee fi miti garuu akkuma amalatu garagara waan ta'eef namni amala garagaraa qabaachuu danda'a waan ta'eef kanaaf namni waan akkasitti laala namni tokko garuu gaafa na bira ga'u amalli kiyya baay'ee akkasa hundaamatti amma ijoollumti nama nuliin haasa'u ijoolleen akkas gaafa na baratanii jedhani nama akkasitti miti barsiisu sodaannaa nama sodaachistaa mana jedhu garuu gaafa keessa koo seenanii waliin hojiin haasa'e amalli koo akka wannoo sanii miti garuu nama jalaa hin dubbannaan nama sana waliin baay'een gorsa kennaa fi baay'ee waliin haasa'a bakka nan taphadha jechuudha garuu akka yookiin yoo nama si dubbisuu hin sodaanna waan akkasii naan jedha nama baay'een jechuudha ijoolleen dhiiras ta'e shamaras ta'e si dubbisuu hin sodaanna garuu yoo si dubbisanii ati dhugaa baay'ee nama gaariidha namallee hin kabajaa nama ifattu maaliin jettu dhuguma rabbi nama takkaa nama ifadhee illee hin beekan ijoolluma fakkeenya janaa kanaayyuu ijoollee takkaa nama ifadhee hin beekan takkaa ijoollee dhiiraa irrabsee akkas jedheen hin beeku rabbi maaliif yoo naan taane namni sun yoo ani qabaadhallee nan qaba obboleessa koo jedhee akka obboleessa koo si waliin haasa'a malee lama danda'u jedhee bakka tasgabbeessee nama san bakka dhugaa amalli keessi nama gaa bakka oduma waanuma fe'eeyyuu ta'ee nama jajjabeessi taatiin aan jiru bakka gorsee akkaataa akkamitti akka waqqa waan akkasii kanan jaaladha jechuudha kanaaf ta'een beeku ani garuu abbaan of jajju malee ormi nama hin jajju akka hin jenne sanii akkasanii ofumaa of jajja akkana hin jenne kaa jechuun amala ofii kootii qabu himadhe malee of jajju osoo hin taane amala akkasiin qabaa namni illee namaan dafee walii gala garuu namni waan akkasitti na laalu yeroo akka amma feesbuuka yookiin tuutuuk irratti na laalasanii miti garuu goduu na bira gaanii
baay'een kokkolfaa baay'een taphadhaa namaanis waliin galaa buma feeke nama duudallee nan dubbisa gaafa na bira jiru jechuudha baqa waliin taphachuu jaaladha jechuudha walumaa galatti kanaaf biyyattiin tun bareeduudha anaaf gaariidha jedhee baqa anaaf taate naataa namnas keessa illee waliin gala baqa walumaa galatti akka kootti nama Saawudii kana keessa waliin gala nama biraa hin beeku ani Beeruutii maamna kana soo Dubaay maamna kana deemu walii galaa hin jedha baqa isa maallee walii galee akkasii kanatti taphadhaa akka namasii kanatti hin jedha baqa annaa akkasii hin jedha kanaaf biyyoota akkanaa kan hin deddeemaa biyya baqa homaa jettu jechaaf waan kana sitti kaasee amalli isaanii illee